Hai, nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaa keessaan ani nagaa kooti. Mee har'a waan addaa tokko ni isiniif fideefe waan addaa naan isiniin jedhu nama waggaa tokko guutuudha. Guyyaa tokko waynaa fi nama biyya dangalee jechuudha. Guyyaa tokko nafaana viidiyoo waraabdeen beektu. Akka mooturre guyyaa lama booda walitti dhufnee wal bira turra. Sababa kana jalqaba nagaa si nagaafattu sana booda immoo maali akka ta'e sababa si yaadesitu. Kanaaf karaa koo akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Chaanala koof aaraa warri taatan seenaa subscribe godhaa. Warri duraan nafaana taatan immoo akkasuma itti fufaan isiniin jedha. Viidiyoon yoo isinitti tole like share gochuun dagatiina yoo isinitti tole dislike godhaa. Gara sa'aatiin dabarsa qabannetu. Akkam Sagalee kee fuudhee. Naguma akkami ani nagaa kooti maqaan koo Ayyaantuu jedhama Goddanyaa Maartiiti. Ani immoo dhugaadhuma yeroo hin dhufti na dhufte immoo ani hojii dhabbiizii ta'ee kana biraan immoo ani dhuftaati. Nah kana kan wal qabateen jechaa ture yeroo hunda bakka na caqacaqti viidiyoon goonuu jetti. Nagaati mucaa gaayaa ogaashiin illee ganaadha waan taateef hin jenne kan godhe. Nah, jechuu dide malee si jechuu kan jedhee dhiifama. Rakkoon qabu. Maaliif turte yoo jettanii? Sababa isaa isheen isinitti tamaatiif kan torbaatamaati. Sababa isaa isheen isinitti himteerti. Dhugaa dubbachuufi yeroo baay'ee na diddee nama dirqamsiisu beektanii ijoollee sadiitu jira ijoolleen alaa dhufan kan inni itti dhaqu jechuudha kan wal beenu safara kana kan ta'an ishimmoo waggaa 5 darbineerra okay garuu nama dirqamsiisanii kaameeratti yeroo baay'ee dhiyaachuu in sodaatu ምናምን waan akkam waan ta'eef yeroo baay'ee dirqamsiisu asumti garagarasiiti garagarasiiti suuqii malee suuqii asuma kun na bira dhiifama suuqiidha waan ta'eef xiqqoo biiziidha sagaleen hin galeen dhaabe dhugaa dubbachuuf akkuma duraan isiniin jedhe ishee faana gara waggaa 5 deemnaa ta'u hoo xiqqate shanii jechuudha. So agasitti wajjuman jirra ergan dhufee immoo ani asuma jechuudha. Anis naannoo kana ishiinis asuma. Nama dirqamsiisuun hin jaalatan ijoolleen baay'een kaameeratti dhiyaachuu waan addaa godhanii ilaalu. Ani immoo dirqamsiisuu hin jaaladhu. Kanaaf inni beekatuma dhiisee malee toon dirqamsiise qaatatti kaameeruma fideerra dhaabatu maal gochuu hin dandeessu. Biraan mana goonaan immoo si deemee yoo amma kana booda sinuun beektu. Sinuun beektu asii. Kanaaf dogoggorteerti garuu namni waggaa tokko dhugaa waaqaa akkamoo ta'e har'ayyoo waliin argine boru yoo akkam waliin argine iftaan. Soba kana keessatti namni viidiyoo waliin hojjetu ijoolleen baay'een immoo ijoollee faana maaf hin hojjanneetin jedhu ani beekan dhiisaa jedhe isiniif himeera. Kanaaf as keessa immoo ishee samma tokko baay'ee yeroo inni ilaalu qophaa ishee waan taateef suuqii namni haasa'uun hin dhufaa gidduu galuu namni waan baay'atuuf jedheen ishee baay'ee kanaafan dhiise. Har'a garuu rakkina ishee isinitti himatte kana booda akka namni waadaa galchisiisaa malee isinitti hima. Isa kaan nutu mistira biraa waan hojjennu anaaf isintu beeka. Dammoo haadha mucaatti isa sumaanii waan lama harkaa ta'e waan fagaatteef hin dirqamsiisuu didee warri galee damee waan arge mala taa'uu dhiisaa asitti baatu hojii hojjetatu ani lakkina waggaa tokko wayin hojjenne waan ija kan shiis immoo asumatti fufee kan shiis akka shiitta bitaa jechuunis dubbachuu qabdu ilaali isaa gallee immoo yaa'u teessuma bicha toltaa dabneetuma waa shukki jechuu wayyaa shukkiin waan bu'aa namni yaa jira ani shukkii dhiisi mataa kottu shukkii dadhabe inni kaan shukkii akkan isiniin jedha mee isheen na dura waggaa lama guutte erga galtee ishee waggaa lama guutte akkuma galtee neerumte
akkuma galteen hojiis jalqabame waan eegeef achumaan hojjetti jettee jechuudha isheen. Innaa haala biyyaa mee fakkeenya ala turre duraan duraa tokko wajjin gallee deebitee immoo ishiin Beerut deemtee an Dubaay hin deemee na dura daftee galte jechuudha. So biyya alaatii galanii as keessa naa taa'an haalli maal fakkaata isa jedhudha gaafiin kun. Jireenya akkamitti ilaalta? Ammam si dhiphisaa yookiin maal sitti fakkaata naa jalqaba? Jechuun achii dhuftee barga hojiitti daftee kaate garuu otoo turte maal sitti fakkaata? Amma akkuma hojiitti jalqabdeenu maal sitti akkamitti ilaalta? Sagalee kee kaasee. Hojiin egaa yaa baay'ee guddaa arganna akka achi ulfaatu malee itti ulfaatu malee akka achitti dargamu. Yaa immoo as teenyee immoo hojii sana irratti immoo waan dhan jiraachisu mana kiraa waan kaffalan. Teessumarra hojii akkanatti akkuma biyya keessatti hojjechuun yormaadhaan immoo biyya kee keessatti mana godhattee hojii mataa koo ta'e danda'e tokko qabaa jechuudha. Naa gaariidha. Gaariidha. Akkasoo goon barumsi dhuftee illee akkasoo gootan bareedaa. Inni sirriidha. Yaa amma tokko ishiitti dhaga'amu naan isin jedhu akka dhufteen hojiitti seente. Amma ijoolleen tokko ganaa hojii ofii isaaniif jalqabu asinnaa dhufanii kireessaniitu hojiidhum jalqabuuf jechuudha. Ormaanni baay'ee waan jiruuf aaranii warri deebi'anii illee kasaraanis warri deebi'anii jiru. Garuu biyyatti dhugaa dubbachuuf ishee firatti fakkeenyaaf kan naggaadee tokko jedhamti miti irree hojii keessa jirti. Dhugaa dubbachuuf biyya keessatti 12tti ka'e amma sa'aatii 2tti hojjedhu waan mana kiraatu argatta malee waan abbayaatu argatta malee wanta takka wanti irra keessu jira. Bakka mana kiraa isatti hojjettu kaffalatta mana jireenya keetiin kaffalta wacii jiruun baasta uma sanarra argata. Bakka sanuma hojiin yoommoo sanarra argata amma fitu hojjeta. Qaala'insa jireenyaa kan kanaan immoo baay'ee ulfaata. Namni tokko fakkeenyaaf qara daa'ima 5 namni qabu tokko daftarii meeshaaatti dhagahamu 55 bitee barsiisa. Daa'ima 5 qabaate mana kiraayii baasee iskiriiptoo bitee nyaata danda'ee yuunifoormii danda'ee galmee 700 kaffalee eeguutu haadha barsiisaa isaayyuu haala jijjiiran baay'ee ulfaata. Naa bataam kabbaad inni ulfaata. Ayyoota kana keessa ni waa dabarsuuf naa obboloota beekan baay'ee inni ulfaata dhugaa jechuun ammoo hojjettanii lame fakkeenya hojii bakka hojii kana amma ta'u hojjechaa jiraatte hojii biraa hojjechuu hin dandeessu ishee. Garuu hojjette kan isheen argattu kiraa mana waan itti jireenyatti jiraattu kanuma jechuudha. Garuu waan tokko immoo bu'aan biraa jira bukkeetti maaliif jireenya mataa ishee jiraachaa jirti. Yaa nuti kan fakkeenya kan dadhabnuuf kan hojjennu maaliif jiraattee ilmoo tokko argattee ijoollee sanaaf immoo waan tokko dhaabuudha miti. Kanaaf asinnaa jiru namni as jiraate jireenya mataa isaa jiraata. Waan boruu fakkeenya ilmoo kana nama fakkeenya reefuun dhufe ganaadha jechuudha. Ishiin na dura ammuma dhufteen immoo fakkeenya mee daa'ima godhatte jechuudha. Inni achi taa'uuf inni as jiru isumaan gargari malee hojii hojjennee argannu hojiin achi jechuudha. Birriin hojjetamee argamu amma yoo ta'e achi. Bifa keettis kan jiraattu dhugaa dubbachuudhaan dhugaadhuma dubbadha. Bifa keettiinis kan jiraattu argattes kan jiraattu achuma garuu wanti si darbu yeroo kee keessatti immoo hin jiru. Isa malee baay'ee biyya keessa jiraachuuf yeroo kana hojjetanii argachuuf nama baay'ee ulfaata. Anyways itti cimii jennaan nuti ilaalaa dabsuuf ila jechuun ani dhugaa sitti godhaaf kanan itti gammadu biyyoommas hojjedhe namni dadhabe waggaa lammaffaa kootii dhufeet mana hojii jammare namni yaa jireenya biyyoommaatiin hadda kan sii godhu tokko firii taatetti mana kee keessa waan hin barbaade maal mana kee keessa hojjetta lammata irratti immoo qaama tokko biyyoommaa biyyoo fi wayyaa mana biyyoo irratti firii taates hojjetta kan jedhu tokkos jira. Kanaachi naakite fakkeenyaa fi daara keenya mana kiraayii wanti jedhamu waan hojjette sanaan maatii gaarii qabaannaan waan ijaarra godhate waan ijaarra godhate asitti immoo
waggaa lamatti san jijjiirame iddoo dhufee Uma utuu achi waggaa lama jiraatte tokko kan argisiise immoo inni guddaan immoo daa'im ila isan jedhaan uyyume wanta si nu darbu jiran minani jedha sakana bareeda Kitega kana achitti ammallee ani qalbiin achi naqa gina saarge waa rakkoo baay'ee keessa dabarsitanii garuu biyya keessan waan hojjenne biyya tokko immoo gargaarii hojjenne ishiin Dubaay ani Beeruut hojjenne garuu ulfaata akkuma sanatti immoo qalbiin immoo achi na yaada waan ta'eef amma malee maaliif seetame hojjettee mee waan tokko mul'iftu asitti kasi garramu jarri kun wayii qabuun jedhanii waan nama tuqan namni qidee hojii mataa kootii fi hojii mataa kootii otoo qabu achi wayyaa garuu ulfaata waa qabu nyaata saamu amma fakkeenyaa fi isa dhugaa sitti ibsa dhugaa hojii mataa keetii tokko amma fakkeenyaa fi hojii mataa kootii tokko kan ta'e nan qaba maal naan egaa dhufee waan ta'e naan lammata deebisu keessaa ta'uu danda'a. Ini rakon kau. Nagari dan sinjeda kasih. Ini saya tahu kau anu magarum masa biar gawa gaya ni sinjeda. Fong korang kabe, korang kabe, beri korang kabe biar yerom gani wan itu lu tak kunjur. Garu, dem mau umuri ke, maden kita mau tiba kerala mana je cuda. Atau garu obsan, wahai biya lafa calaqqisuu mooxinnoo dhiisanii si barbaachisa bargitu birri si barbaachisa itti jiraachuu waan itti jiraattu si barbaachisa bakka itti dhiiftee yoo nan jiraadha jette jireenyuma mataa kee asumatti gabiinoo jiraatan malee wanti namatti tolu omaan achi dhufanii as taa'anii omtus dintu waan tokko fakkeenyaa fi saamunaa tokko ani fi kootee itti gurguru birri 50 Nuga wakai. Ilmi jasa tokko immoo ani ilman fi kooti gurguruu na yaadda. Bishaan jaarkaanii birrii sadii hin bitu. Namni barataan tuffatamee cume. Leetira tokko duratti birrii lamaan kan bitan nama 25 hin bitu. Leetira abbaa lamaa jechuudha. Akka maatii baay'ee warra ani amma fakkeenyaa fi rabbi isa dhugaatii godhamu amma iqaan xumuree dhufa miti ala namni iqaan nama fayyaadda Kiristoos dabalee immoo naan jedhan amma tokko mul'ate dhagaan rabbi nannaa amma bu'aa ofii ta'u gin naa miskiina tokko laaltu dhugaa siyaachi bakka nama sanaa siyaachisu otum kee bu'aa dhumkee ta'u kan hin qabne tokko sadaa hin arganne tokko eessaa dhufa nama yaachisa. Amma barattoonni baay'eetu jira. Amma saamuna meeqa gadaana kanatti naan jiru. Nana furtamii kan jedhani. Gadaana isaa jedha. Isheen kana furtamaa hin jira furtamaa. Sanaachi mituun jiru jedhani. Uu jechuun immoo gaarii waan gaarii miti jechuun biyya isaa keessa jiraatu biyya lafa maatii isaa naannoo isaa jiraate of jedhee gubatu baay'ee dhuga kan nyaatutti akkas of jechaa bita kan ittiin miicatutti akkas kan uffatutti akkas wanti mee karaa tokkoon ilaa tasgabbaadha jedhanii jiru naa magachuun hin danda'amu. Anyways, isheen itti bu'uuf yoo jedhu jabaadhu jedhaani kanaafis immoo waaqa kadhadhaa sumaani. Maqaa Yesuusiin waan ta'e jedha yookiin immoo kootu so'attan himee koomantii wayii barreessa waan jiru. Haaraan deemtu maqaa Yesuusitti waan barbaadde taa'ee jenna warra achi jiruus fidanna malee sin obboloota warra dhumni garuu meebiyyuu mataa. Si warra achi jirtanii Waaqayyo bakka jirtanitti nagaa jaalala isaa isiniif haa baay'isu nagaa isaa isiniif haa baay'isu yaa gurmaa faadhaadha yemmuu feete nyaatte subdus nama barbaadde yoo taate naguma akkasii mishira naagemme akkasumas nisiniin jedhamu hundaafuu xiqqoo hojiirra jiru normaalitti siyaasa oon hin danda'amu haa ta'u haasofnee nisiniin jedha akkana fakkaataa ishee dhumtu irratti yeroo biraa immoo tasgabboofnee haasofna
Nisinin jedha. Yoo viidiyoon isitti tole laayik sheer godhaa sabskiraayib dagatinaatiin isinin jedha.